amma tuyyuu dhaamsa qabna jechuu dhaamsa gabaabdu takka qabannee dhufne dhaamsi kennamaa inni yoo jettan ilma namaa gaafa inni jiru ofirraa darbitan gaafa inni du'e ammoo forofaahilii godhattan forofaahilii feesbuukii forofaahilii agartanii tiniin instaagiraamii godhattan jechuu wayta namni lubbuun jiru mataa gadi nama garan galchina shari'aa Muhammad yoo dandeettan nama bira dhaabadhaa gargaara maal rakkatta jedhaani namni agartanii tiniin gubbaan kolfa malee kulli isaa keessa coggarraan namaa dhumatee jira jechuu amma tuyyuu warri nama jaalattanillee nama akabbartanillee waan dandeettaniin nama gaafa inni lubbuun jiru agartanii fooloo godhu jechuu nama du'e maa fooloo gootan banii aadam sila reeffa fooloo gootani awwaan akkanaa sadii afur gammate tilmaame jechuu wanni akkanaa sirrii miti nama wal taazabsiisan tezibtii keessa wal nama galchisiisan ammoo tuyyuu nama gaafa inni jiru yoo hin gargaarin gaafa inni du'e boottee fi boohuu fi baatte maal godha jechuu homaa bu'aan qabu kanaafuu wal jajjabeessin agartanii tiniin gaafa lubbuun jirru wal tuni minni maa nu jala seenti jaran tana minni nu jala seenti moshalaaqittiin hin salfattu amma osoo makiinaa gurguddaa tahee hin salfattii bara tuni udeen guddisa badde guddisa waytuma isii miila sadi godhee rabbi isii uume na jibbisiifte wanta gaafa duraa xaaliyaaniin gaafa fidu xaaliyaanii keessa kaachamaallee dhufe eegasii loonchina dhufe jechu eegasii ammoo tuyyuu doqdoqqee dhufe jechuu doqdoqqee fidanii bara isin hin beektanii achi ammoo tuyyuu katikkoo isii qalbii qabu jedhanii tiniin ilata akkanaa tana fidan minni ammoo tuyyuu waazitu jira jechuu waaziita akkanatti ol harkisan waa imaal makiinaa gaafachuufi amma loonchinaan kun aynata qaba jechuu gaafa dhufa waan loonchinaa maal rakkoon qabu fi asillee achillee qabaa gaafa dhu rakkoon qabu Abbashito dinqisiifattoota hedduu qabdaa hin beeku Abbashito ingiliffaan beekanaan jechuun dhagahee dhuga yes mee xiqqishoo ingiliffaan ufaasayi ladies and gentlemen my name is Abbashito this means the father of Shito habibi amma laala loonchinaa marti haa inuun jedhe amma maa inni kuni amma afaan ingiliziitti jechuu amma billic kun when the car is billic you yeah when the car is billic to you that means he say assalamu alaikum akkas jechuudha okay mee afaan ingiliffaatiin hiikaa maqaa abbaa shittoo kana nuuf ibsa the father of shitto fish dhugaadha bara amma what is the faida of shitto yoo jette ammoo tuyyuu golagol irra deemtee golgolaa yoo golgolte gorgoru jechuun golgoluma golgola sayyoo golgolte maal baasa jechuu the abba shitto is the fish the shitto and the urgayu akka amalal okay when somebody pass the way on you and his to you are urgayu yeah of course amma no ingilifa hina soina amma ingilifa English for Ethiopia. Yeah. This is Abbashito TV. Subscribe it. And dagana amo to deb itnin don't forget to share it. Don't forget to like it. And dagana amo to deb itnin kullin bani adam. Ehem Englizanya no by the way. okay Yeah. okay Amma afan sadi afur bainanu. The afan Oromo and the afan Amarifa wal kasa dying is not good. Not good. Probably not good. The afan Oromo is the afan Oromo. The Amaranya is Amaranya. Kat jedhe demu qaba bara wanni martu is wrong jechu. yeah so Wrong jechu. is not good Not good looku. this Good channel, looky. this channel is Channel this channel is the Abbashito official channel. This is Dunia jechu alama Dunia jechu. yes Dunia mame. This is Abbashito and our qabato is kaf gara kessa. That means you know we don't like to okay surree gadi buusne rapper jechu no good waan akkasii tokkoon argee dargaggoonni surrii asitti kaayanii deeman maali rakkoon sanii maali mee maal ta'een jette dargaggoonni gari surrii ilaa asitti gabbuusanii deemanii mee dhaamsa dhaamiif rakkoon isaanii jechu hudduun qaban maal yoo jettan ta'a oolanka guyyaa guutuu hin dalagani bes jedhanii ta'a oolan lammaffa keessatti ammoo tuyyuu wannaa guuratan jechuu kisma waxxara jedhanii kaartoonii keessi guuratanii
qabattoo hin hidhatanii surree asitti Ani maallaqaan seebar kaartoonii dhaasi. maallaqa eessaa fuute ijoolleen zamana oduu mala waree hinki jibdi kulleen isi amma waa'ee loonchinaatitti sii deebi'a Hayyee. amma loonchinaan eegasii wayita darguu keessa loonchinaan awwala dhufe ila kana kuna kan agarsiisu gurbaan kana agarsiisu ila kun re'ee fe'amu Kana agarsiisa. amma kun kana ila kun kana re'ee fe'u kana jechuudha Loonchina okay. itti aanee Tunoo. tuni minni tana laal amma tani amma reefu dhalatte tun Okay. amma tuni itti aantee dhalatte obboleettii guddo Hayyee. kan amma xiqqoo guddotte laal amma tareefu amma tunniin amma warri miila sadii kun daa'ima Hayyee. hin guddatte Okay. achi booda ammoo tooyyuu ta ulfaattu jira ta wal harkiftu jechuudha ulfa amma sun amma amma tanatu dhale amma ta duraasan tanatu ta duraasan dhale amma wal dhalti jechuudha amma wanni kulli keessaa kana jibbisiisu tana Baajaajii moo? udee tan udee waan minni waan yoo qabatan qabaan kun ofi ammoo fiidi si nama jala seente ofi ammoo yoo waa gaccaate waan balleessitu ofii baddi malee akkasiiti ka itti aanu ammootu loonchinaa wal harkisu jennaami kaachamaallee balbala sadihii jennaami ka wannaa ittiin deeman harawaac walaikum salaam lafee kulli raadhama wayita isin xiit jettu agarte wayita xiit jettu Siyaamu jira. itti kulli Beekamaa taatee jirti jaartii kulli bara. itti bara namaa miti makiinan nu beeka Eh. anamma makiinaa bira yoo ga'u amma gariitu jira baalagaa yoo itti siqaniitu kan wii nama jettu bara afaan ingilizenya Hayyee maal jechuudha? what jechuudha Maal jechuudha? Waat jechuun? maaliif na tuuydha jechuu doonti natti siqu and touching me yes and also this is the YouTube channel subscribe jechuu bakka diimtuu san tuqa jara And like. ganaano Oh, hey, happy birthday to you. Oh, hey, happy birthday to you. Okay, mi abbaa shittoo haadha warraa qabdaa. English or zawal keessa maku Ingiliffaadhaan nuuf deebista. okay guys kaun shit amma booda no from now on abbaa shittoo is lafeetiyya wayye salaam alaikum Waalaikum salaam. from now on abbaa shittoo is talking English Yeah. English only. English for Ethiopia Okay. okay what is your question Haadha warraa qabdaa. okay Ingiliffaadhaan himi. your question is do you have girlfriend Yes. no or do you have a wife Do you have a wife? no wife is not good because wife is knife wife is knife agartanii tinin jechuun kana jechuun jaartii jechuun billawa jechuun Okay, jaartii. anaa miti ka jedhe nama wahittu maxaafa keessatti katabe jechuudha Okay. bakka waahifii kanatti yoo waa isinitti hime wayita wahii amatamiratti isaa hin yaadadhu somebody is write the kitaba and how to change your life ka jedhu jechuudha Okay. maal jedhee dogongoree barreessiree mucaan how to change your wife jedhee kadhate achi booda kitaabni sun koobbii miliyoona dhibba tokko gurgurame maaliif kulliin bani aadam tamarraree jechuu maraachuu ka'e dubartii wajji Okay. maaliif jennaan dubartiin rabbiin mi'eessee uume keessa ammootu akka qaaraatti ibidda godhee uume jechuudha kanaafuu rabbiin haa qajeelchu Rabbi haa qajeelchu. warra yaadaa muraada qabu zawaan who has yaadaa muraada for food is rabbi is milkeessing you Okay. amining and also the one who need to waliin bulu and having a children together and forever together may Allah accepting your prayer Amen. Amening. Amening. 3 times amining okay the last one Okay. if you don't like our qaldi our qosa Okay. our joke if you don't like our joke bring the water by joke and the drink Drink the water by jog. yeah by joke Okay. joke means the birka ka bishaan itti fidan Dabba. the dabba one Dabba. the color is buzu Another dabba. as another dabba using and by both hand Okay. drink the water and the qabbaneeffachu your ari
Yeah. By the way, in Duban we are not debating our English performance in the profession, but we are the English professional man. Amma wa esena dabre ka English balle kennatahu kulli kessa senne dubanna jechu. Amma you know everybody is get ready, watch our YouTube channel and also and subscribe and like and share. One bira ammo to you. Warri waramo diddani faranji futan. This is not good. Yeah. Malif Jannan, the Faranji girl is especially the diaspora girl is. They say, La Fakia, Naga wayo, baga jirate. Ulfata galatoma bani Adam kulli. Ila kuno gurban kulli lakiya. Esh bani Adam. You all of you guys kulli bani Adam. You have to support these guys. These children is Karara jirachu and the selling this mastika. Malif Jannan, all of somebody is came through this way. Karama kanarra dhufne jechu kullin kennayu amma to you dhuftani tenen kotta ojollen kullin kessa. Kotta ojollen. Kotta walin dalayna abbala feti. Asin dabadda tille. Asin dabadda. Ittifufna kabira. Yo ya bani Adam salam alaikum. Rakon qabu kotta sena. Kotta. Orikena kamale sijalata. Thank you. Dubba. Nakaftem barichi si nakas. Bani Adam. Video le god. Dobar bachata. Kuma dhibba guutuu kiyyaan at least namuma kudhanillee ta'u osoo barsiisee jedheen yaadaa jira. Okay. So torban kana keessa saniif daftara waliin qabu viidiyoo isa waraabaa jira. Bakka sibil bila waan danda'u gargaara. Anytime. Sijaalata. Inshallah rabbi sijaalata. Ayyee. Kanuma tijabat. Ayyee nama galu. Adam agartanii tinin namni kullin namaa jechuudha barachuu qaba tamaaruu qaba ammoo tuyyuu karaa kanarratti namni ka hafu carraadhaafi malee namni kamuyyuu jechuudha akkanatti kararra jiraachuu hin fedhu jechuudha. Ijoollee tana timirtii haa tamaaranii waan dandeenyuun bira dhaabannaa ammoo tuyyuu daftara illee hin binnaa fi yuunifoormii illee hin binnaa fi ka qabnu iyyuu baafannee kenninaaf jechuudha. Mee maal jettaan ati? Sirriidha ijoollee tana barsiisuu jechuun ijoollee tana barsiisuu jechuun hawaasa barsiisuudha namuu haga danda'een daftara tokko haa binnuu fi gamanumaan dhaamsa keenya dabarfannaa. Isin ijoollee barachuu barbaadani meeqa? Barumsa meeqa barattan? Meeqa baratta? Meeqa baratta? Kudhanii? Kutaa kudhan moo? Isin hin barattu. Atoo meeqa baratta? Meeqa baratta? Immoo hin barattu. Ammo sadi. Sadi barattee dhiifte? Ama barataa hin jirtu? Ati hoo? Kutaja. Kutaa jaageette? Akkamitti? Waaw. Barana jaaseente? Amma barataa jirtaa ree? Goobas. Bakka daftara waan barbaaddu. Atoo. Ani moo biyya teenyatti kutaa tokko baradhe ani. Biyya tana kutaa tokko baratte? Achitti biyya teenyatti achi. Amma barnoonni hoggaa baname nee galtaami? Daa'imman kuni barachuu barbaadanii sababa rakkootiin akka barnoota hin dhaabne namuutu haga danda'u haa gargaaru daftara tokko bituudhaan jechuudha. Galatoomaa isin jaalannaa isin jaalatamtoota bani Adam. Salaamu alaikum.